Kana gaan dhuftanii warri as gala turtanis warri amma dhuftanis oduu gammachiisaa oduu simbirtuu oduu aammee isinitti warbaannaa akka Itoophiyaatti galgala irraa sa'a 10 fi daqiiqaa 29 fi sekondii 54 gubbatti argamnaam. Akkuma isin hundi beektan obboleettii teenya Sumayyaa Ammootii fi Sumayyaa Tasfaayee gidduutti waldhabdeen maallaqaa fi walganinsi guddaan gaggeeffamuusaa agendaa 7-3 yoo xiqqaate nama 20 daawwatamaa ture ta'uusaa ni yaadatamaam. Obboleettiin teenya Sumayyaa Tasfaayee dhalattuu Arsii akkasuma immoo Dumaa ishee Harargee bal'oo taatee fi intalti Oromoo guddoon amantaa kiristaanaa irraa gara Islaamummaatti as dhiyeenya dhufte maallaqa Itoophiyaa 230 himatamte maallaqa san fuudhuu amantullee kannuudhaaf humnatti narraa fuutan hin qabdu jettee harka sheekotaa dhiittee bahuunsi ni yaadatamaam. Haa ta'uutii gara yaalii yeroo san gaggeeffameen maallaqa sanarraa fuudhuun dadhabamullee dhugaa fi haynee isa akka jiru baruun hin hafne namni hundi baree haaddaan gala yoo ta'u birricha akka barbaadamee fi akka yaadametti bakka deemuu dadhabuus tooftaa bareedaa pilaan A, pilaan B, pilaan C, D, E, F hanga D'tti kadeemu kan ijaarranneen tooftaa haaraa fi siistama biraatiin siyaasaan daballee siyaasaan I'm sorry. Adi fama wali dhaabee jira sagantii wali dhaabee asuma dadhabee walumaa galatti waldhabdeen Sumayyaa Tasfaayee fi Sumayyaa Amboo gidduu turte torbaanota hedduudhaaf asirratti agendaa guddaa taatee feemasii irraa hanga sheekotaatti mataa dhukkubsitee fi bo'oo mataa uummata hedduu taatee roga amantaatiinis roga gandummaatii fi roga hedduudhaan wal qabattee hoomii fi yaa'iin hedduun gaggeeffamaa turte jidduudhaan qabbanooytee haqa muciyyoo sanii osoo hin deebisin hafuunsi ni beekamaa. Isa san bakka inni itti dhaabbate irraa kaafnee haqaa fi gabaadhee namoomaa fi nama qofaan dhaabbannee amantaa fi gandarraa walaba taanee hayni dubartii akka dubartiitti hayni nama akka namaatti deebuu qaba kaje'uun gareeleen Islaamaa fi Kiristaanarraa walitti ida'amte namoonni namummaadhaaf dubbatan qofti wal ta'uudhaan pilaanii bareedaadhaa fi siistama gaariidhaan deemnee maallaqni obboleettii teenya Sumayyaa Tasfaayee bakka inni jiru mul'isnee jirra. Gaafa kana isinitti himnu oduu gammachuu fi oduu simbirtuu hunda keessan gammachiisu akka ta'e ni amannaa. Warri immoo duula nafiladhaa duula foolorsiitii fi duula faamilii hedduu qabaachuutiin haqaa fi dhugaa ukkaamsuudhaan nama tokko immoo qaqqabdanii arrabsuudhaan wacaa turtan baga qaanooytan warri osoo amantaan filatin foolorsiidhaa fi faamilii hedduu qabaachuutti osoo hin amanin dhugaa fi haqa maddii dhaabbachuudhaan hayni bakka itti dabeen akka inni dirii dhugaa fakkaa turtan baga gammaddan gaafa isin jennu bakka teenyu lafa ol kaaneetiin. Kanumaaf obboleettii teenya Sumayyaa Amboo bu'aa ifaajee bahaleen irraa hanga Itoophiyaatti bira Itoophiyaa 230 kataa'uu Sumayyaa Tasfaayeetti kakannite isin ammoo gantee tooftaa bareedaa takka ammoo siistamni haareen nuti finna Sumayyaa Tasfaayee yaamnee gaafachuu osoo hin taane isin amantee uummanni bal'aanis waan quba qabuuf gara abbaa manaa isii Iswiidin jiruutiin yaaliin goonee nuuf milkaa'ee jira. Isaaf beellamni nu qabamee jira. Birri Itoophiyaa 230 gaafa fuune kallattumaan laayivii irratti obboleettii teenya Sumayyaa Tasfaayeetiif akkaawuntii isii irratti kasheer goonu ta'uu isinitti himuu barbaanna. Galatooma. Sagantaa qabamee jira? Wallahi qabas. Dabbaan dhuguma nama siyaasaati. Sagantaa qabdee? Wallahi. Cimaadha dabbaan. Maali tokkummaa yoo jaartii waa balleessite yoo intalti waa balleessite yoo ilmi waa balleesse abbaan ittiin gaafatamu? Sirriitti itti gaafatama ana sheekota tabbaa manaan galchunaan jedhe sheekota tokko biyyiin galchunaan jedhe malee naani akkuma tikirti kaatti deemu malee itti gaafatama guddaadha mana kaqa abbaa manaati. Amma gurbaan sun gaafa waan kana dhaga'u ni hadooti ni haadha dhugaa rabbi sin jaa. Waan miidiyaarra deemaa irraan kaafe feemasiin kam sheekiin kam itti bilbilee rakkoo akkanaa uumame waan akkanaa kan akkam jettaa jee namni isa gaafate hin jiru. Garuu nuti isa qunnamnee isa mariisifnee ati nama islaamaatii nama oromootii nama waaqaa guddaa qabu. Waan kana kamin laaltaa waan akkanaa ta'ee gennaaniin hirifate hiqaane gurbichi dhugumaan dhiira. Dabbaali xumura irratti maalitti naa himtaa akkaawuntii isaarraa karaa nan ittiin qunnamuuf qabu tokkitti jira ture tokko sanarraa nabiloo mokkoruuf argachuuf yaaleen ture naa gaafa jalqabachuu barbaadetanii namni yaa anin beeku karaa tokkittiin qaban ture sanaan argachuuf yaalii godheen ture nan biloo kame garuu barreessuuf yeroo isaa barreessu achumaan waan gootaniif galatoomaadha ammoo jecha reefu yette tokko irratti deebisii kan nu barsiisirreessuu barbaade. Abbaan manaa itti gaafatama haadha manaa ni qaba. Ammoo akka seera Itoophiyaatti namni tokko akkuma seerattu umriin isaa 18 ol yoo ta'e itti gaafatamummaa yakka kamuu yoo raawwate matuma isaatii itti gaafatama malee abbaan ilmaaf hin hidhamu. Abbaan ilmaa
Oke, qabxii bareeda laala akkana nuti jeef akka jettee sirriidha akka dangeetti sirriidha. Ana kamitti jedhi beektaa akka seeraa fi umrii 18 ol yoo dabarte itti gaafatamummaa guutuu si qaba akka seeraatti itti namana sirriidha inni yaadicha kan garuu immoo akka jemaa inni akka duudhaatti akka oromootti akka namummaatti akka amantaatti akkuma qaanyittuu badii ilmaa badii ilmoo badii jaartii jaarsisu yoo nama sammuu qabu ta'e yoo nama gaarii qabu ta'e na laallatee dura bu'ee waan san furuu danda'uu qaba. Akkuma kiyyatti himna gaafa kana dubbannu namummaa baanna isa aadaa baanna isa safuu isa namummaa keenyaa oromummaa keenyaa baanna malee akka seeraatti waggaa 18 ol dabarraan ilminis intaltinis haati manaatis itti gaafatamummaa isii fudhataa kun beekamaadha. Garuu immoo namummaa keessa aadaa oromoo keessa jaalala jaartii qabduu fi naatoo fi qajeeluma mana keetiitii fi mana keetii ni ba'attanii fudhatta. Daftee xumurtaa jechuudha karaa gabaabaadhaan. Amma dhugaa rabbii isin jaan tokkummaanis sheekotiin gada ishee dhagattee asirraa maal gootee akkasitti tapha hamaa taphatte sun hundisi osoo kallattiin intalti maallaqa amanuu eega beekanii booda bayaan sun saayiba isaaniiti bilbila walii qaban fooloorsii walii qaban. Sumayyaa tasfaa'ee maallaqa miccuu sanii nyaachuun bar shakkiin hin jiru bar. Ragaa guutuu jira bar amantee bar. Garuu intaloon maal godheetiin jiraanarraa fuudhuu hin dandeessanidha malee gungoonedhaa miti bar gootee jirti. Isa sana immoo kallattiin bareedaan silaa ittiin isii mo'uu danda'an. Dhugaan sinyaan gara abbaa mana isiitiin deemudha. Amma nutis kanumaan isii moona. Isin quban qabdu baay'ee yoo inni bilbilatti hime malee nuti isin dhimma hin qabnu amma. Isin dubartiidha. Maallaqa nyaachuu si amantii haa galatoomtu. Garuu karaa ittiin maallaqa san mucayyoo sanii kafallu karaa abbaa mana isiitii. Egaa quban qabaatiin amma yoo dhayitee maa hin kafalin jettee yoo. Eenyu isin? Kana dhageesse. Maaltu? Haati manaa abbaan manaa kafaluu deemu kun quban qabduu hin jenne. Yoo amma viidiyoo kana dhageesse yoo hin kafalin jettee yoo bilbiltee. Yaa dubartiin abbaa manaa ni ajajje. Akkamittiin kennan sitti mu'an? Akkamittiin kennan sitti mu'an? Maallaqa sanyaa kusii waa kanne tokko. Lammaffaa bayaanii nama amantaa beekamaadha. Sadaffaa nama Oromoo keessatti Swiidin keessatti koominitiin hanga maalitti nama guddaadha. San gubbaan nama miidiyaan itti yaadaatii miti nama chaanaalee hedduu qabudha. Gurbichi nama jabaadha. Laal wanta kaasitti ma murtii osoo anaa fi ati wallabdeen kun kiyyaa fi kee ta'ee bayaaniin sun jaarsummaadhaaf kaayamamu ta'e. Badin keenya akka ta'e ni beekamu ni beeka yoo nu gidduutti aseen baana beeka. Ni beeka. Eega beekee booda immoo dabbaaliin miidhamaa ta'uusaa yoo bare dabbaaliin nama haqa dhabe yoo ta'uu yoo bare yoo dandee sirraa naa fuudha yoo dandee nama kennaa dubbisa. Amma bayaanis wanni salaallata takkitu mata qofa. Haati manaa dheeteen qabeen geejjuu ni dandeessi. Garuu paawuriin inni qabuu fi humni inni qabuu fi namummaan inni qabuu fi beekamtiin inni qabu 230 Swiidin jiraatee yoo akkas godhantee isaan lachuu walii yakkamtoota. Baal maaltu jira beektaa nuti abbaadha intala keenya warra jedhamtu dhugaa awwaale silumamtuu argatanii intala guddoo intala keenya hin jedhamu intala haadha warraa abbaa haadha warraa namaa taate suuraa poostaa tokkummaa bara yoo akkas ta'e tokkee yoo kana saniin deemna ta'e dhugaa walitti himnaami anamma islaama nama rabbitti amanudha yoo akkas goona ta'e abbaan lammaffaa Sumayyaa Tasfaayee garee shaadaati yoo ganne it's okay sirrumaa ta'uu danda'a because ni amansiisan ni barsiisan ni hubachiisan guddina lammaffaa isaantu guddise haqatti qaban dhugaadha eeyyan badii isiisan eega isii ta'uu beekanii isiin amante abumootiin biyya Awurooppaa jira birri 230 san isii dubartuu irraa kafalanii tunis dangaddaa amantaa qabatte suni dangaddaa amantaa qabatte wali buusee kan dhufne tuqaan amantaa illee kan dhufne namni amantaa illee kan balfine wanni kun akka ballattee isiin gabayaa tanarratti hin baane godhuudhaaf garee shaadaa qofti 230 mucoo sanii kafaluu danda'u ture bara. Amma sagantaa qabdanii mi? Sagantaa qabdanii mi? Sagantaa qabuu maali? Sagantaa beellama laayivii kan laayiviin baanu kan irraa itti guyyaa jedhatanii. Dabbaalee waa gaafannaa dubbatu dabbaalee miti waa gaafannaa. Adeemsa sirrii deeme garuu warri namoonni gurguddaan nuti abbaasiiti jedhan suni abbaa manaan qunnamnee itti himnee kana dura. Waan takkitti itti himne akkuma ati san isan galchu yoo dhiisan. Laal jarattiin suni isan galchu yoo dhiisan tokko naa qabadhu. Lammaffaa danda'anii intalarraan fuune. Sadaffaa ilmootee eenye jaaniiti osoo jaarsaanuun mareetiin akka ilmoo isaaniitti irraa dubbachaa turanii maaliif abumooza Awurooppaa jira awwal qaasim faraan hundi isaanii tujaarota yoo ifii dhaban maamilee hedduu qabanii faamilee hedduu qabanii 230 san tunis miskiin haqasii dhabde bar hurgaasii dhabde bar dubartii bar udaan nama hartee fidde bar birrii san deengadda amantee bar it's okay dabbal buufin deema koy fitadheetiin muudaa koy ay murtiin sodaatiin gaawwan akkanaa akka dubbannaa maara koo qabande maara koo qabaa hay osuma islaama ta'anii jirru
Islaamummaan waan biraa laala deeroo ani bar mormiin qabu waan isin gootan garuu irraa quban qabu amma sirraa dhaga'u jira bakka isin waan kana itti gootan isin jiru kanaaf maal isin jechuu barbaade hoggaa waan akkasii gootu gareen shahadaa yookaan immoo ani amma garee shahadaatiif dhaabbattee osoo hin ta'in gareen shahadaa isii qabsiiste malee alaafinata jireenya isiin fudhannee maallaqa irraa kafaluu kan itti fudhatanii bara abbaa manaan galchu abbaa manaarra nuutu abbaa isiitti nu galte ganii fudhatee baggeeru sun waan si dhibu. Kanaafuu waan kana keessa seeruun barbaadu hoggaa fidhattanatti maa booda teenya tareef baallama qabannee asumatti dubbanna. Ayyataa Arsenaalii fi Atileetikoo itti deebina. Ati aanan qopheeffadhu. Aananii miti amma maal adabamtaa? Aan akka kiyyatti dabbaali. Aan akka kiyyatti dabbaali fawwaa jedha. Akka kiyyatti komadhu qabu garuu nama dhuunfaa nan komadha. Garee sana keessa nama dhuunfaa jiru komachuu danda'a. Namni dhuunfaan intala miidhamtuun sagaagaltuudha nama jedhee nama beekaadha jettu barsiisaan amantaa tokko intala tokkoon gabbee ati sagaagaltuudha. Viidiyoo qullaa rafamaa turte namoota gurguddaadhaanii abboota amantaatiin an sana jala dhaabbadhee didee hin fudhanne jechuudha sana mormeeran abbaan fedhe iyyee dhiisee na arrabsee na faarsee hin dhaga'u kana seeruma kooti hin beekanii abbaan fedhe iyyee ashmuriin innumti gurguddaan na arrabsaa oola rakkoon qabu malee waa keetta rafamuu hin qabdu jechuudha. Waa keetta rafamuudhaan qabdu jechuudha garuu waa sitti rafamte mucaan suni namootuma gurguddaa tarrabsanii baay'ee waan nama gaddisiisuudha akka gareetti immoo abbaan fedhe jiraattu abbaan fedhe dhabamtu. Angaree weelleen qabu garee waan an komadhu qabu jechuu barbaadetan abbaan ubbeetti waan ta'eef ati komachuu dandeessa akka keetti jechuu barbaadetan inni mirga keeti isa shaadaa qabsiisu isa qabatus waan an komadhu qabu garuu namoota dhuunfaan an komadha jechuu barbaade. Waan eeggatu hundeeffamee wanni isaan dalagan waan gaariidha akkuma beektu ani fidoo waraabee nama isaan jajjabeessaa ture isaan birallee galaa ture yoo xiqqaatee karaa binna ragaa kan uummanni as gala jiru kun ragaa ba'uu danda'u namni gaaf sarakki ture. Garuu dhimma muciyyoo tanarratti akka barbaadametti hin deemne dhugaa walitti himnate maaliif dhimma kana ilmaa dhiibbaa barbaachisaa ta'e sumee gata tasfaa akka maallaqa kana deemtuuf irratti hin goone garatti isa kana immoo akka walitti himuun jibba garee qabaachuu miti. Hin deebisin jedhaa turan gorsaa turan hin deebisin jedhaa turan. Fayyaa ta'e san gubbaadhaan jarattiin kun gurguddaa ifiif qaba kana ni nama.